Nagaan keenya kabajaa sinaqa qabu daawwattoota keenya jaallatamoo hordoftoonni amantaa kiristaanaa biyya keessaa fi biyya alaa jirtan karaa saatalaayitii akkasumas immoo karaa miidiyaa hawaasaa sun daawwachaa kan jirtan baga ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan bara 2024 nagaan geessan isiniin jenna. Ayyaana nagaa isiniif haa ta'u isiniin jecha keessummaa ayyaanaa keenya karaa Waliif TV keessummaa jabaa tokko qabannee jirra. Keessummaan keenya har'aa luba Tafarii Barkeessaa jedhamu. Lubni Tafarii Barkeessaanii hordoftoota amantaa kiristaanaa addatti yommuu tajaajilamtoota afaan Oromootiin tajaajilaman biratti nama baay'ee beekamtiif jaallatama guddaa qabanidha. Isaanii wajjin turtii gabaabaa taasifna. Isinis haga xumuraatti nu waliin akka turtan kabaja guddaatiin isin afeerra. Mana keessan teessanii nu wajjin dhiichisaa faarfachaa taphachaa waan qabdan dhunachaa turtii gaarii akka qabaattan muuxannoo isaaniis akka qooddattan kabajaan isin afeerra. Andaaneel Tasfaayeetii Galaanaa Guutuuf Barnaabaas Hambisaa immoo ogummaa teeknikaatiin na waliin jiru. Nu faana ta'a nu hordofaa. Lubaa baga nagaan dhuftanii baga geessan isiniin jenneerra. Isinis baga nagaan geessanii galatoomaa waan afeertaniif istuudiyoo keessanitti. Ayyee ulfaadha. Meega daawwattoota keenya wajjin wal bartu ani maqaama keessan duwwaan hime gabaabaatti lubni Tafarii eenyudha? Lubni Tafarii Barkeessaa kuni nama maatii afurii ijoollee afur qabu nama gaa'ela qabu gaa'elli kunis immoo nama tokko wajjin kan gaa'ela qabnu jechuudha. Isa haadha manaa tokko jedhamu jechuudha. Kanani hojjedhu amma waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Makkaana Yesuusii sinodoosota Beetel qindeessaa isaarraa hojii qindeessummaan hojjedha jechuudha gabaabaatti. Ayyee. Ammaaf. Mee dudduubeetti deebi'aatii waan nu yaadachiisa. Lubni Tafariin sadarkaa kanarra dhufanii utuu isin ga'ini nama akkamii turan? Egaa iddoo gamatti akka jalqabu hin beeku. No gabaabaadhumatti dheeraadha imalli keessanii. Jechuun egaa xinnoo gara lafa guuruutti dhiyaadheera waan ta'eedhaaf jechuudha. Hojii jalqabuu kootii ka'oo fakkaata. Hojii kanan jalqabe akka lakkoofsa biyya kanaatti gara bara 1972 gara dhuma isaatti yookiis immoo bara 1980 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Yeroon jalqabe mana barumsaa macaafa qulqulluutti barsiisaa ta'uudhaan jalqabe. Beezii moo? Bees miti inni jalqabaa suni mana barumsaa macaafa qulqulluu Gidaadaa jedhama. Achi waggaa muraasni barsiisee isarraa booda gara barreessaa sinoodosii Beetel dhiyaa Wallaggaa akkan ta'uufini gaafatamee gara sanatti ce'e. Waggaa muraasaaf immoo barreessaa olaanaa sinoodosichaa ta'een tajaajilee achii booda waggaa muraasaaf immoo isa mana gaafatte beesii mana barumsaa beesii immoo barsiisaa macaafa qulqulluu ta'e immoo barsiisee itti dabalachuudhaanis mana barumsaa Biraanaa Yesuus sadarkaa tokkoffaadhaas akkasuma macaafa qulqulluu barsiiseera waggoota muraasaa fi isa booda gara itti gaafatama hojii barreessaa hojii wangeelaa sinoodositti ni gaafatame. Isarras immoo waggoota muraasaa tajaajilee achiin booda pirezidaantii sinoodosichaa ta'ee akkan gaggeessuuf immoo gaafatame jaalala waaqayyoo ta'e achirras gara waggaa 8 akkas kan ta'u xinnoo sarrayyuu kan darbu hojjetaan ture. Walumaa galatti sinoodosii sana keessaatii gara waggaa 27 hojjedhe. Waggaa 27 hojjedhe tuni jiru. Gara Finfinneetti waajjira qindeessaa sinoodosota Beetelitti akkan dhufe hojjedhuuf jijjiirraadhaan gara kana dhufe. Achi immoo sadarkaa garaa garaatti hojjetaan ni ture. Gara waggaa 15 tajaajilaan jira achi keessaa jechuudha. Amma ammaatti egaa gargaarsa waaqayyootiin amma kanatti dhufeera. Waggaa meeqa tajaajiltan walumaa gala? Egaa waggaa 27 fi 15 yoo edaatanii
Gara meeqa taala waggaa 43 akkasin taala. Tole waan amma natti himtan keessaatii waan tokkoon kaasaa mana barumsaa beeziitti yeroo barsiisaa turtanii manni barumsaa beezii biyya kana keessatti maqaa guddaa qaba. Hamma Finfinneetti dhaqanii faallee achitti barachuutti ga'aniiru jedhama yeroo sanatti. Itti dabalaan immoo biratti immoo macaafa qulqulluu barsiiftu. Inni sun maaliif dabalame kwaalitiin yeroo sana mana barumsaa sana keessa ture maal fakkaata ture? Maaliif filatama manni barumsaa sun yeroo sana? Manni barumsaa sun kan inni filatamuu fi tokkoffaa gaaffiidhuma waldaatiiniti Ameerikaa misiyoonii waldaa mana barumsaa sana akka bannu taasise. Egaani barumsi hundumtuu gaariidha. Barumsa hundumaa keessatti immoo caalaatti sagalee waaqayyoo immoo dhalooti yoo barate sagalee waaqayyootiin yoo guddate biyyaafis mataa isaatiifis hin ta'a. Jireenya har'a jiraatu waafutuu hin ta'in immoo ijoollummaatti ergaa gaarii ergaa guddaa yoo argate ergaa kana immoo kudhaammatee bara duwwaadhaaf otoo hin ta'in bara baraanis akka jiraatuuf waan ta'uuf manni barumsaa sun macaafa qulqulluu akka barsiisu ta'e waldaa gaggeessa ture waan ta'eef maqaamti kennameefii ture hamma irratti yoo jirus immoo mana barumsaa qajeelfama gooftaatiin gaggeeffamu where Christ directs teaching jedhameetu jira. Kanaaf inni sun mootoo isaaniiti jechuudha. Mootoo isaaniiti. Kanaaf macaafa qulqulluun iddoo guddaa qaba ture. Wanti hundumtuu kadhannaan jalqabaa kadhannaan raawwatamaa. Barsiisotus immoo gaarii qabu turanii kanaaf iddoo garaagaraatii jaallatamee Finfinneedhaa, Naqamteerraa, gara Gambeelarraa, Miizaan Tafarirraa iddoo garaagaraatii barattoota baay'ee barataa ture. Yeroo sana barataan mooraa keessa deemu waraqaa xiqqoo yoo dabtarii ta'e yookaan yoo kitaaba ta'uu baate yookaan immoo waraqaa xiqqoo illee harkatti hin baatu taanaan ni dadhabamaa jedhama mana barumsaa sana keessatti. Waa baatee deemuu qabaate listii jedhama. Waa baachuu jechuun hojii keessa jira jechuudha. Calluma jedhee adeematu hin ta'in waa tokko hojjetaa jira. Waan baatu sana yaadaa deema. Kanaaf komiitirii ta'e jechuudha. Kanaaf akka inni biizii ta'uu barbaadama waan ta'eef akkasumaan tun ta'in waa tokko waan isa fayyadu waan naannoo fayyadu tokko hojjetaa yaadaa adeemuutu irraa eegama jechuudha. Kanaaf waa harkatti ilaalama. Ta'uu baannaan ni adabamu. Kanaaf jabinni isaa karaa tokko achirraa dhufa jechuudha. Namni yeroo hundumaa komiitir ta'ee barumsa keessa jiraachuusaa argisiisuudhaaf ta'a. Egaa guyyaan guyyaa ayyaanaati. Isa kan itti booddee deebinaa. Ayyaanni du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos guyyaa irraa kana egaa hordoftoota amantaa kiristiyaanaa biratti kabajamaa jira. Isin immoo tajaajila kiristiyaanotaati. Amantaan kun mee hordoftoota amantaa kiristiyaanaa biratti akkamitti ilaalama? Hiiki ayyaana kanaa maali? Ayyaanni kun egaa waldaa kiristiyaanaatii fi amantootaa fi ayyaanota akka amantiitti ayyaaneffataman baay'ee keessaatii isa tokkodha. Yeroo ilaalamu immoo hunduma isaa kan caalu ta'ee mul'ata. Hunda isaa kan akka inni caalu kan taasisus immoo gooftaan Iyesuus waaqarraa nama ta'ee gara biyya lafaa kanaa dhufee qooda namootaa isa silaa namoonni cubbuu isaaniitiif gatii baasan isaan du'anii inni dhufee gatii baasuudhaaf qophaa'ee waaqummaa isaa dhiisee nama of taasise. Nama ta'e immoo waa baay'ee isaa dabarse. Waa baay'ee isaa dabarsee gara dhumaatti immoo nama hundumaatiif al tokko gatii baasuudhaaf jireenya isaa aarsaa godhee kenne. Yeroo inni jireenya isaa aarsaa godhee kennu kanatti gara dhumaatti kan isa eeggatu du'a ture. Du'i immoo nama hundumtuu hin sodaataa nama yaachisaa. Utuu du'ii achi nafeera ta'eeti dadhabbiin dadhabees abdii namoota hundumtuu dukkanaa'ee kan hafu ture. Kanaaf inni sodaachisaan guddaadha jedhamee ilmaan namaa sodaatan du'i guyyaan itti yeroo jalqabaatee fi mo'ameedha. Du'aa ka'uunsaa du'a mo'ee ofiisaa duwwaa mootuu hin ta'in warra isa duukaa jiraniifis immoo akkuma kana yoo du'i al tokko yoo isaanii mudate iyyuu du'a isa lammaffaa irratti mo'icha akka argatan ofiisaa duwwaatu hin ta'in warra isa duukaa jiranis du'i lammaffaan isaan irratti akka hin hojjenne guyyaa inni labsee du'a mi'ata sara dhaabatee arfiin kee meerree yaa du'aa jedhe guyyaan itti du'a gadi dhiite irratti dubbate guyyaa mo'ichaa guyyaa guddaadha. Kanaafiti amantootaaf ayyaana guddaadha. Ayyee
Galatooma egaa amma hordoftoonni amantaa kiristiyaanotaa warri jedhamanii pirootestaantiin jiru, ortodoksiin jiru. Warri ortodoksiidhaa ji'oota lamaan kana soomaan dabarsu. Warri pirootestaantii immoo akkaataa biraatiin kan isaan ayyaana sana ilaalanii. Inni kun garaagarummaan isaa akkamiidha? Egaa inni kaani namni amantii isaatii fi jedhee amantii isaatti cimuuf jedhee foon isaarraa waan tokko yoo kaa'e gaariidha. Si'a tokko waldoonni kaayyoo tokko gaafa godhatanii waldoonni warra wangeelaas yeroon itti soomanii sagadanii fuula waaqayyoo dura turanii humna argatanii gaaffii isaaniitiif deebii argatan jira. Egaa warri kan biraan akka isaanii ifeetti godhu malee kaayyoon isaa tokkuma jechuudha. Waa'ee yaadannoo Yesuus Kiristoos sana du'aa ka'uu isaa sana qabata lamaan isaa iyyuu jechuudha waluma keessa jira. Wal keessa jira. Naannee iddoo tokkotti adeemuu danda'a. Galatooma. Egaa ijoollummaa keessan isin yaadachiisuufanii lubni tafariin gatu dhufanii sadarkaa kanarra hin ga'ini gaafa mana barumsaa dhaxxanii galmooftanii akkuma ijoollee baadiyyaa tokkotti yookaas immoo iddoo kutaa biyyaatti dhalate tokkotti chaalenjii adda addaa dabarsuutu jira. Waa'ee abbaa qoroo sana yaadattu hojiif qe'eesaa deemtanii barataan hojjechiisu galii baradhu siniin jedhee jedhama. Akkamiin yaadattu? Waan guddaadha, waan gaariidha. Bara sana naanna'aa keenya maatii baay'een mana barumsaatti ijoolleen argan turan. Maatiin kan keenya warra mana barumsaatti ijoollee arguu barbaadan keessaa tokkodha. Abbayeen koo ani isatti akka isaan baratan iyyuu hin beeku garuu macaafa qulqulluu xinnoo dubbisu turanii. Kana waan ta'eef akka nu waa barannu waan barbaadaniif mana barumsaatti nu ergu. Bara sana qoroo jenna ta'ee abbaa lafaa jenna ta'ee gaa hin beeku. Maqaa nama sana dha'uun nan barbaachisu. Iddoo guddaa kan kenninuufiidha nuti. Ijoolleen naanna'aa sana bulchiinsa isaanii jala jiran akka isaan baratan barbaadu. Kanaaf warra isaanii jala nama ajajan qoroo isaanii sana keessa warra jiraniin maatii warra ijoollee isaanii barsiifatanii hojiitti hin waamina mandoo jedhu. Mandoon kun uummanni bahee torbeetta ta'uu kurnafeetta ta'uu qoroo sana kan ba'anii hojjetanidha. Isa kana qajeelfama dabarsaniiru yeroon mana barumsaatii galee warra keenya gargaaruuf jecha lafa buna haramama gaafa achi dhaqu warri qoroo kana bobbaasan kun achi keessa deemu turani achi keessa gaafa deemanii mucaa qumxaa hidhatee buna jala shubbisu tokko argu mucaa'uun kana yoo ta'e gaafannaan kana boo barkeessaati jedhaniin. Barkeessaanoo hojii waaqayyoo hojjetaa. Ijoollee barsiifataa. Abbaan keessanis hojii waaqayyoo hojjetu turani. Ta'een ta'aa jiru. Jaarsolii turani. Akkasii. Kanaaf maaliifiti warra ijoollee isaanii barsiifatanii hojii akkasiin hojjisan asiin jedhee ture jalatti dheekkaman. Kottumee abbeenaan jedhanii maqaa koodetti mee na gaafannaan deebii kennee fi eessaa baratta akkas jedheeni. Naani an akkasisiniin jedheen ture miti lammaffaa warra isa kanas warra kan biraas warra ijoollee isaanii mana barumsaatti ergataa jiranii hojii mandoo akkan hojjisiifnee jedhan. Achumaananii saalfataadhuma har'a galuun koo maal godharee yoo dubbiin kun yoo itti fufate nan galaa. Yoo garuu itti fufate har'a sanan hojjedhaa jedheen. Kunoo himameera lammata barkeessaan isin dhufu atis hin dhuftu barumsa keetti jabaa jedhanii gammadeen galee warra keenyatti. Kun egaa fakkeenyummaan isaa gara caalaa qoroon suni isa jala warra jiran warri uummanni ijoollee isaanii akka barsiifatan barbaadu isaaniiti. Maqaayyuu dha'uun hin danda'ama. Egaa ijoollee isaanii iddoo garaagaraa jiru. Qoroon kun Iljiruuchoo Buuyyoo jedhamu. Iddoo kan biraattis waa'ee kana gaafatamee deebii kenneera. Egaa nama hojii waaqayyoo hojjetu barachuu namoota nama jaallatu akka turanidha. Baay'ee namatti tola. Eddasii egaa barumsa keessanitti deebitanii barumsatti fuftanii jechuudha. Lafa sanatti hin deebine. Yeroo suyyoo ani boqonnaa kan gale malee barumsa dhiisee hin galle garuu barumsa koottan fufee lammaffaa warra keenya sin gaafanne anis gaafan boqonnaa galuu kan warra keenyaan gargaaree deebi'arraa kan hafe wanta akkasiin deebine. Lubni tafariini inni kan biraan lubni tafariini maatii isaanii keessatti
eebba qabu jedhama. Iccitiin eebbifamuu keessanii sun maa inni? Egaani kan nama eebbisu kan nama gargaaru Waaqayyoodha. Mana keenya keessatti inni guddaani keessummaani kan nuyi sodaannu Waaqayyoof iddoo laannaa, Gooftaadhaaf iddoo laannaa, walii keenyaaf iddoo laannaa. Ani yeroo hojii Waaqayyootiif iddoo garaagaraa deemutti warri manaa koo kadhatanii gad dhiisu. Kadhannaan isaanii baay'ee na gargaare. Kadhannaa isaan naa kadhatan kanaaf immoo iddoo guddaan kennaafi har'uma ganamallee gaafa dhufu yoo na riifadhee boo barbaadallee na teessisanii harka narra ka'anii naa kadhatanii gad dhiisan. Warri manaa eeyyee. Bu'aan tajaajilaa yoo jiraate achii ka'a mana keessaa ka'a. Mana keessaa wal kabajanii rikooganaaizii wal godhanii yaada wal jijjiiranii fudhatanii yoo ba'an milkaa'u. Egaa Waaqayyoon kadhannaa, Waaqayyoon kadhachuu keessatti immoo namoota Waaqayyoo nuuf kennu wajjin, harmootii wajjin, dargaggootaa wajjin, sadarkaa garaagaraatti gaggeessitoota wajjin Waaqayyoon hin kadhannaa, yaada Waaqayyoon dhaggeeffannaa, kallattii Waaqayyo nuu kennurra adeemnaa. Kanaaf Waaqayyo ammayyoo wanaatti nu gargaareera. Baay'ee namatti tola. Egaa inni kun fakkeenyummaa gaariidha. Ani immoo ijoollummaa keessanitti isin deebisuufani. Isin isa siinuu kaastanii ijoollummaatti yeroo barattanii yookaas yeroo ijoollummaa irra turtanii maatii keessatti hojii gargaaruu hamma kiichinii galtanii koshunaa galtanii illee hojjettanii maatii guddisuu maatii gargaaruutti sababa utuu kan nan ilaallatu hin jedhini abboomamtanii sana hojjechuudhaani maatiin keessan akkasin eebbisan fadhe sana nu yaadachiisa. Dhugaadhaan dhugaadha. An badaallee hojii mana keessaatii fi kannaa isaan qabu. Garuu immoo abboomamuu nan jaalladha. Manni keenya mana keessummaa ture. Luboonni garaagaraa iddoo garaagaraatii yeroo dhufa mana keenya boqotu. Kanaaf hojiin hin baay'ata. Kanaaf hamma danda'ametti warra mana keessa hojjetan bukkee goreen baay'ee gargaara. Lubni tokko ammallee isaan gara Gooftaa deemaniiru. Yeroo sana nuti ijoollee sadii turree warra kan biraatiifis maqaa kennanii anaaf immoo abboomamaa kan jedhu maqaa naa kennan. Hamma naa danda'ametti nan ajajamaa jechuudha. Kopheen keessummaatti miillatti kophee baasee miilla miicuu qoraanis fudhatee immoo warra bilcheessan gargaaru hamma danda'u nan godhan ture. Kanaaf maatii keenyarraa abbee keenyarraa eebba qabna turre. Eebbi maatii, eebbi abbaa, eebbi warra immoo nama gargaara. Hamma ammaatti nu gargaareera jedha gaate waa'ee ijoollummaa keenyaa isaa akka tufute hin beeku wanta akkasii ture. Bareedaadha. Egaa mee guyyaan guyyaa ayyaanaati luba. Faarfannaas isiniin jaallattu isa booddeetti deebina. Faarfannaa guyyaa kanaa wajjin wal qabatu tokkotu nu faarfattanii gara gaafii kottaa nutti yoon darbis gaariidha. Tole. Faarfannaa amma tokko nan yaala. Faarfannaan tokko silaallee waan walharkaa fuudhanidha. Garuu waan lakkoofsa tokko ta'uun fakkootii faarfadha. Misiraachoo yaa namoota Yesuus du'aa ka'eera. Misiraachoo yaa namoota Yesuus du'aa ka'eera. Aangoonsaa guddaadha yaa namoota. Humna du'aa mo'ee yaa namoota. Boolla keessa ka'ee yaa namoota. Bartootat mul'ate yaa namoota. Isaan jajjabeessee yaa namoota. Abdii du'aa ka'uu yaa namoota. Namoota hubachiisee yaa namoota. Misiraachoo yaa namoota Yesuus du'aa ka'eera. Misiraachoo yaa namoota Yesuus du'aa ka'eera. Inni tokko kana isa kan biraa immoo booddeetti deebina. Galatooma. Egaa Finfinnee dhuftanii bu'aa bayii sana hundumaa keessa darbitanii gara Finfinneetti geggeessummaadhaan filatamtanii as dhuftanii hojii jalqabdanii keessatti iyyuu naannoo Finfinnee fi Finfinnee kana keessatti afaan Oromootiin yeroo dhuftanii tajaajila jalqabdanii wal'aansoon ture maal fakkaata? Wal'aansoon ture wal'aansoodhuma yeroo hojii wangeelaa hojjetamu jiraatudha kan ture. Waldaan kiristiyaanaa Makkaana Yesuusii
poolisii afaanii language poolisii kan jedhamu qabdi. Poolisiin kun kan ba'eefis immoo afaanni waaqayyo namaa kenne hundumtu wal qixatti hojiirra akka ooluuf waldaa keessatti kan jedhuun kan ba'edha. Iddoo tokko tokkotti gaa hubannaa namaa waan wal caaluu fi afaan tokko tokko waan waaqayyo dhaga'u waan waaqayyo beeku kan ittiin fakkaanne obboloonni jiru. Kanarraa kan ka'e waldaa keessatti afaan Oromootiin waaqessuun tajaajiluun kun iddoo ittiin kennamu ture. Egaa yaanni kan keenya yeroo jedhamu waldoota keenya amantoota keenya jechuu kooti. Afaan kana waaqayyotu uume, saba afaan kana dubbatu waaqayyotu uume. Warri kana keessa dhalatan immoo afaan kana waaqayyo harkaa fudhachuu jechuun kennaa waaqayyo rikogonaayizii gochuudha. Inni afaan kana uume immoo afaan kanaan dhagaa waan ta'eef afaan kanatti gargaaramuu keenyatti gammada waan ta'eef afaan kanaan hojjenna yeroo jedhamutti wal si'a tokko tokko wal hubannaa dadhabbiin tureera. Haa ta'u iyyuu malee obsaanis jaalalaanis iddoo tokko tokkotti immoo hiikoo jedhanii dhiibbaa jaalalaa gochuun immoo afaan kanaan tajaajiluun barbaachisaa akka ta'e ta'aa ture. Wallaansona jiraatu rakkinni tokko tokko jiraatu malee afaan kanaan garuu wangeelli bal'atee baay'atee naannaa kanattis iddoo biraattis baay'ee adeemeera. Kanaaf immoo waaqayyoon guddaa galateeffanna. Baay'ee keessatti gama afaanii wal qabatee namootni baay'een rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa akka turan dubbatama yeroo baay'ee addatti Finfinnee kana keessatti jechuudha. Gaafa isin afaan Oromoon jalqabdan immoo namootumti amantaa kana keessa hin jirrellee baay'een isaanii sababa isin afaan Oromootiin walitti qabamtaniif jecha gara keessan dhufaa turan jedhama. Sun dhugaadha? Dhugaadha. Iddoo tokko tokkotti yeroo nuyi macaafa kana afaan Oromootiin dubbisnu amantaa kana keessa kan hin taane afaan kanaanii macaafa qabduu isinii jedhanii yeroo itti gaafatamna jira. Afaanuma kanaan qabna isa afaan keenya qabnurraa dubbifnaa jennee yeroo nu ibsinuu fi ilaaluu hin danda'an kan nuun jedha jira amantii kan biraa keessa amantii akkasii jechuun barbaadu. Hin dandeessaa jennee gaafa itti agarsiifnu afaan qubeetiin afaan Oromiffaatiin jira. Kan keenya hiikuu nuuf hin ayyaamamu ture kan keessan hiikamee eega isin harka jiraateeti ani gaarraa ka'ee gara kan dhufuu kooti kan nuun jedhe bara sana jira. Waggaa 30 dura. Akkuma kanas immoo eega afaan kanaan akka ittiin waaqayyoon waaqessuun jira eega ta'e jechuudhaan yeroo nu hanqina tokko tokko qabaannu iddoo kan biraa jiraatanii garuu afaan kanaan hojiin hojjetamuusaa wangeelli lallabamuusaa sabni kun walitti qabamuusaa waan arganiif gumaacha gurguddaallee yeroo isaan dhufanii godhanii naa qabadhaa maqaa koos paabilisaayiziin godhinaati jedhanii kan deebi'an jira. Akkasittiin deeggarsa garaagaraallee kan godhan jiru. Dhiibbaa gaarii dhiibbaa bayeessi godhamaa tureera. Namoonni akkasii turaniiru ammas jiru. Bareedaadha. Gaafa jalqaba Finfinnee dhuftanii eewutu isin simatee akkamitti maal argitan maal tajjabdan? Egaa Finfinnee si'a lama dhufe jechuun danda'aman tokko bara ni barumsaaf dhufe gara bara 69 akka lakkoofsa Habashaatti. Isa yeroo sana badaayyuun dubbadhu. Isaan lammaffaa maaltu si mudate? Yeroo sana magaalaanis akkas bal'aa miti. Namis nama sodaachisa. Xiyyaara nan dhufe. Xiyyaara birrii. Dambidooloodha. Dambidooloodha. Birrii 45 nan dhufe. Xiyyaara yeroo sana. Xiyyaara yeroo sana. Achi booda kana keessa hin beeku. Taaksii tokko qabatta naggaadee hojiitti buutanaan jedhanii. Isuma jalqaba dhuftan xiyyaaraan dhuftani isin? Malee makiinaa konkolaataa hin konkolaataa hin jiru yeroo sana bada konkolaataa yoo ta'e yeroo dheeraa nama fudhata. Karaanii gimbiidhaa gaditti hin jiru ture. Otuu dabara jira torban lama sadii turuu dabara jira waan ta'eef isaanan dhufe naggaadee hojiidhaan bulee naggaadee hojii sana buleen ganama isaa qormaataaf deema. Achitti namni tokko xinnoo chaalenjii na gochuu yaale nama baadiyyaa dhufe jedhee xinnoo na goggoomsuu barbaade waaqayyoon mana gargaaree sana keessa nan darbee qormaata naqee fudhadhee wantallee sanatti haraadha. Qormaata sanas immoo gargaarsa waaqayyootiin nanni darbee achumaan itti fufe jechuudha barumsa sana. Inni yeroo lammaffaa hojiidhaaf dhufu immoo egaa waldoonni
afaan kanaan waaqessan muraasee turaniiru. Utuu hojiidhaaf isa dhumaan dhufin iyyuu takka takka dhufnee waldoota keenya naannaa afaan kanaan waaqessanis warra kan biraas hin jajjabeessina. Keessumattuu waldaanii yeroo sana afaan kanaan bal'isee hojjetu waldaa Gullallee Afaan Oromooti. Yeroo baay'ee isaa yeroo walgahii garaagaraatti dhufnus walitti nu qabu turanii maalirra jirtu nuun jedhu nus immoo gorsa laannaa isaanis gorsa nuu kennu turanii gara caalaa isaanii yeroo sana kan nu simate isaan bukkee dhaabannee so'an gochuun irra jiraatus godhaa turre. Egaa wiinsaan tokko tokko yoo jiraates gargaarsa waaqayyootiin keessa dabarreerra. Yeroo sana obboloonni afaan kanaan waaqessanii isa ammaa caalaa jechuun danda'ama. Baay'ee garaa tokko yaada tokko ol bukkee dhaabachuu, walii yaafachuu, walii kadhachuu, wal jajjabeessuun guddaa ture, jaalala guddaa ture jechuun hin danda'amu. Ammas jaalala jira garuu inni yeroo sana kana caalaa ho'aadha. Akka kana namni hin baay'anne. Namni hin baay'anne qomoo jirtu waloo ifti jedhu waloo isuu guddaa ture baay'ee gaariidha. Wal biraallee hin deebamu galgala walii wajjin kadhachuu, walii wajjin haasa'u, waliin quufan waan ta'eef yeroo namatti dhi'ullee jira. Ishee tokko tokko immoo wal buluun jira ture jechuudha. Yeroo sanatti jechuudha. Yeroo sanatti. Chaalenjii ishee jalqabaa sana garuu maarra darbitanii waan namichi si chaalenjii siin godhe. Egaa gargaarsa waaqayyootiin waaqayyoo karaa kallattii namaa kenna. Iddoo tokko tokkotti waan dubbachuu namarra jiraatu nama dubbachiisa. Iddoo tokko tokkotti immoo waan dubbachuun hin taanes immoo nama keessatti dhowwa. Waan gaafatu hundumaatti utuun deebii kennirate tarii rakkoo dhufa ture an callimaan jalaa jedhee kanaaf cal jennaan immoo wanti godhan hin jiru. Inuma hafe jechuudha. Mudannoo tokko inni si yaadachiisa luba. Yookaan kottuu bu'ii yookaan simbuusa faranjii sanaan kan jedhe faranjii muka yaabee sinoodisii keessaa muka muraa jiru yookaan kottuu bu'ii simbuusa moo ofiin buutaa. Sirriitti yaadadhu isa kana. Yaadattani? Siniin ibsa. Faranjii tokkotu muka yaabee muka muraa ture mooraa sinoodisii keessaa. Amma yaadattaniittu? Amma yaadadheera. Yaa waan isaa namni suni nama xinnoo seera caasaa eeguun barbaanne ture. Muki suni muka seenaadhaaf dhaabateedha. Dhaloota dhufutti akka darbutti illee waan eegamuudha. Yoo inni sun gogee bukkee isaallee kan bira dhaabata. Inni warri kan dhaabe misoomni dhaaba kan biraati. Inni kun immoo booddee dhufeetu achi muka kana murmuree namaa kennuuf namatti arjoomuu barbaade gar malee. Kunuu kan seenaatii dhiisii jennaanii didee egaa mukallee murre muruu wayyamoo jennaan lakkii mura mataa nan bu'aa jedhee egaa isa booda waan hin barbaachifne tokko tokko agarsiisuu yaallaan inni kun lakkiin ta'u kan jedhuun mallattoon kennameef. Mallattoo maaliitu kennameef? Egaa waan saamaa inni waa'ee tokko tokko darbanii birri adiin kuni bifaan waan jechuun jira waa'een amantii kan hin galleef illee adiif gurraacha gidduu wanti jedhu tokko tokko hin jiraata. Wanta inni iddoo garaagaraatti namoota keenya irratti raawwatu sun dhagaama gabaasu hin jira. Kanaaf nutti hin tolu ture hin gorsina turre. Achitti garuu kilaayimeeksii rukunnaanitu xinnoo ishee qabbaneessu wayyaa wangeellii kana sin dabarsu asuma gahii asootti dhaabadhu kan jedhuuni waan jennee egaa. Maal tarkaanfii maalii fudhattan nutti himame? Tarkaanfii kan biraa miti. Inuma of eeggachiisu bakka kenname malee. Maaliin of eeggachiiftan? Maal egaa harkaan iyyuu nama of eeggachiisu fuulaanis of eeggachiisuun jira waan ta'eef wantichi inni si jedhame suni amma gaa manumatti mana keetiin bahanii guyyaa lamaa fi kan jedhu ture. Yoo manaa gadi baate waan biraa dhufaa daarii dabartee daarii keetti eegamuu qabda kan jedhudha. Kanaaf mana keessatti guyyaa lamaa tokko akka turu ta'e jechuudha. Faranjii sana guyyaa lama mana keessatti hiitan. Achii bayoo maal jedhe dhiifama sin gaafate? Achii booddee dhiifama gaafannaan dhiifama goone waan darbe hundumaa dhiifne dhiifame immoo gaa dhiisuudhaa fi irraanfachuudha waan ta'eef hin dhiifne hin irraanfanne innis lammatatti hin deebine fira taanee hafne.
Eddasiiti booddee. Amma nuyi yaadannu iyyuu gaasitti nu yaadachiise malee. Dhiifneerra irraanfanneerra. Kanaaf irraanfanne. Egaa inni kuni yeroo tokko tokko namoota biyya alaatii dhufan keessumaayyuu warra kalariin isaanii adii ta'e kanaa namooti mirga addaa yookaas immoo iddoo addaa kennuuf hin jira wanta akkas akkasii. Gaafa isaan daangaa darbanii immoo wanta hin barbaachifne godhan immoo akka kanatti seera qabsiisuunis tureera jechuudha. Tureera malee yeroo baay'ee namoota keenya akka aadaa keessaniitti wal'aansoo wal qabna jedhu namni keenya immoo humna sanaan qabu kun karatu gaarii miti gaa. Kanaaf yeroo dhaqee akkas ta'u namooti sammuu isaaniitu mooraa isaanii miidhama. Kanaafis akkas akkasii gochuun hin ta'u kan jiru kanaaf mallattoo kennuun tokko tokko ture dirqama gaa'inni yeroo dirqama ta'uu hin godhama jechuudha. Warri kun amma warra maaliin dhufeedha warra akkasii wanta hin taane calaqqisiisan kun? Egaa hojii misoomaatiif kan dhufanidha. Warri kun barsiisota wangeelaa miti jechuudha. Barsiisota wangeelaa miti. Hojii kan biraa hojjetu. Hojii kan biraa sana keessatti immoo iddoo tokko tokkotti utuu leenjii gahaan argatin utuu waa'een saba tokkoof baay'ee hin galiniif kan bobba'an jiru. Eegasii booda garuu barumsa guddaa ta'e dhaabumti misiyoonii biyya sanaa ergu iyyuu irra deebi'ee waan isaa ilaaleera namoota erganis ilaallatanii erguutti ka'anii jechuudha. Sadarkaa kanaatiin kun kan ta'edha. Baay'ee. Egaa galatooma waan isin irraanfattan inni si yaadachiise. Yaa tasirraanfadheera fagaadha. Yeroo baay'ee kwaalitii isin qabdan keessaatii namooti kan isaan baay'ee dinqisiifatanii lubni Tafariin yeroo baay'ee dubbiitti suuta jedhu waa deebii kennuu dubbiitti jarjaruu waa rispoonsii gochuu irratti yeroo baay'ee nariifatanii waa bilcheessanii ilaaluu kan irratti xiyyeeffatu jechuun namooti yeroo baay'ee dinqisiifannaa isiniif qaban ibsu. Maa innidha citiinsaa sun? Egaa namootatu akkasitti hubata malee ani immoo xinnoo baay'een dubbadhaa laata nariifadhaa laata jedhetanii iyyuu yaada. Yeroo dubbatan immoo waan bareedaa dubbatu jedhamu. Egaa haa ta'u gaariidha. Kennaa ta'uu danda'a. Namni tokko tokko ariifadheen dubbadha yoo jedhes kennaa ta'uu baanaa hin danda'u. Tokko tokko immoo qalbiin dubbadhu xinneessi dubbadhu yoo jedhanis kennaa isaa ta'uu baanaan hin danda'u. Egaa kennaa makoo ganamaa ta'uu danda'a. Eeguman xinnoo obbaree abbayeen koo waan tokko natti mana dhugaaf tokko waa'ee qusatanii dubbachuudha. Akka mammaasaatti natti man isaanii yoo dubbachuun dhibba bite dubbachuu dhiisuun kuma bitaa naan jedhan. Sinii galeefni? Irra deebi'ame. Dubbachuun yoo dhibba bite dubbachuu dhiisuun kuma bitaa. Iddoo tokko tokkotti dubbachuu dhiisuun hin filatamaadha. Egaa inni kun jira. Egaa ana kennaa waaqayyo naa kenneen hin jira malee garuu itti yaadeema akkasittan dubbadha jechuu koo miti. Sagalee waaqayyo keessaas yoo ilaalle garuu Yaaqoob boqonnaa tokko keessaati dubbiitti suuta jedhaa kan jedhu jira. Akka ariifachuun hin taane sagalee waaqayyoos nama hin gorsa anillee amma naa kennameen hin jira jechuudha. Egaa iddoo tokko tokkotti kana caalaa ariifachiisuunis yoo barbaadame iyyuu kan koo kan kennaa koo isuma kana akkasittiin dubbadha jechuudha. Gabaabaatti kanuma fakkaata. Galatooma gaa luba gaa guyyaan guyyaa ayyaanaati waan fuula keenya dura jiru kun hin tuqamin jira. Daawwattoonni keenya hin dagatanii akka nuun hin jenne daabboo kanas nuu murtanii sagantaa keenyas qorraa dubbanne gara goolabuutti geessina. Luboonni nyaatatti kanan waan baay'ee irraanfatu. Kanaaf mee daabboo kana nuu murtu.
guyyaan irraa guyyaa fannooti. yaa Kanaaf fannoo dhumatti baafna. Daakunin immoo muraka. heedha Kuni karaa mura jechuudha. galatoma ulfaadha. Egaa guyyaan ayyaana waan asirraa jiru kana egaa ficuu baannus raayyaallee moo warra hafanii immoo dabarsina. Akkuma qabu. Warri daakun yoo dadhabanis luboonni qalbii waanii jejjedhu beekamaadha. Luboonni akka nyaata danda'an. Bareedaadha. Egaa buna keessanis sun acha. Tole tole. Waa xiqqoo dubbanne sagantaa keenya goolamne. Tole. Isinis guyyaa ayyaanaatii maatiin isin eegu. Eeyyee. Dhugaadha. Dhugaadha. Lubni Tafariin egaa namni rool moodelii qaba. Nama fakkeenya isaaf ta'uu nama dinqisiifatu jireenya isaa keessatti qaba. Jireenya keessatti namni isin fakkeenya godhattan yookaas immoo dinqisiifattan eenyu? Egaa manuma keessaa waan jalqabe abbeedhuma koorraa waa baay'ee baradheera. Sila waa'ee mana keessaa waa gargaaru waan garaagaraa jettanii turtanii mana gargaaruu mana maatii wajjin mari'achuu waan akkas akkasii kana hojii waaqayyoos jaallachuu ani isaanuma biraan jalqabe. Yoon xinnoo isheetti dabalee xinnoo bal'isirraa kan hafe isaanuma biraan jalqabe. Hamma isaaniiyyuu immoo amanamee jabaadheen hojjedhechuu yoommoo hin danda'u. Egaa irra jala namoonni garaagaraa jiru namooti dhufanii garuu achumaa jalqabe jechuun danda'a. Isaanis immoo gaafan kana fudhadhee karaarra bu'u baay'ee natti gammadu na eebbisu turanii. Keessa ba'aniiyyuu immoo abbee koo ta'anitu jiranii ati lubaa sii jedhee siin waamu jedhanii isin naan jedhu. Abbaan keessan jiru? Abbaan koo akka jedhu turan. Amma isaarra fudhadhee tanan namaanii darrakkaadha namaan si jechuu iddoo baay'eetti. Maaliif akkas goota naan jedhu ani immoo egaa nama kabajuu irra jiraafan akkas jedhaan nama tokko tokko hin jaallatu seera. Akkasumattuu gara magaalaa kanaa yoo isin jedhamani waan dullooman itti fakkaata. Waan akkasii fedha egaa achumaan jalqabachuu danda'a. Gaafa gadi baatanoo amma mana keessaa isaaniin dinqisiifattu egaa addunyaa tajaajilaa kan biraa keessatti ala irrattoo bakkeettatti. Egaa namooti jijjiiru waan ta'eef abaluu jechuudhaaf nan rakkadhaa. Egaa yeroo ijoollummaatti jiru sana lubootii dhufanii nu tajaajilanii mana keenyaaf bulanii jireenya isaaniirraa agarru. Ganama ka'anii faarfatan lubi tokko jiru. Isaanitu irra kan biraallee dammassuu. Yeroo gara waldaa dhaqan akka mammaassaatti itti dubbatu. Luba bocoloo lammeessaa jedhaman tokko yeroo hundumaa waan hiikorra jiru. Yeroo sagalee waaqayyoo dubbatan gara caalaa gorsaa wajjin dubbatu. Yeroo gorsanii hunduma gorsu walitti qabanii warra waldaa keessa dhufatu hin ta'in kan biraanis yoo dhagaye akka itti gargaaramuu fi akka namni dammaqee hirribaa ka'uuf. Maa rafte barii lafaa maa dhabde marii namaafaa jedhu. Namni ganama rafu dhibaadha. Utuun rafuu yeroon jalaa sokka. Namni immoo kopha galeessa ta'ee namaan hin mari'anne yaada isaa namaan irree nama harkaa yaada hin fudhanne immoo ammas hin miidhama waan ta'eef maa rafte barii lafaa maa dhabde marii namaa jedhu egaa isaanis fudhadhee kan ka'e qalbiin dubbachuu ishee tokko tokko gorsa isa fayyadu itti gargaaramuu kana isaan irraa bareera. Luba Gidaadaa akkamitti yaadatta? Luba Gidaadaan egaa isaan egaa figariidha. Hundumaa biratti jechuudha. Isaanii argeera tusan tajaajila jiranii. Isaan egaa nama waa qaamaan argitaniittu? Qaamaan argeera. Mana barumsaa beessila jennu kana yeroo inni mana mooraa isa dur ture keessaati iddoo haaraatti yeroo dhaqee hojii isaa jalqabu isaantu eebbise. Egaa baay'ee hojii waaqayyootiif of kennuu isaanii kan isaanii beekamaadha.
waan baay'eetu irraa barama gaa hanqina isaanii hir'ina isaanii saayitii dhabuu isaanii osoo hin ta'in hafuurri sammuu isaanii barama waan ta'eef yaada guddaa qabu. Waan baay'eedha isaan irraa kan baramu. Waan gurguddaa jira isaan irraa kan baramu. Inni gaa beekamaadha. Hundumaatiif jedhe san achiitu hin gahin dhiise malee. Kanaaf isaanii amma maalirraa barattu isaan irraati amma keessumaayyuu dhalooti amma jiru isaan irraati kan isin barattan. Namni si'a tokko of ilaaleetu of murteessa. Waan keessa jiruu fi haala keessa jiru ilaaleetu of murteessa. Isaan irraa kan barannu garuu namni waaqayyoon amanatee naan danda'a yoo jedhe lafa yaade ga'uu danda'a. Akka amantiitti soo fudhanne lafa waaqayyoo namaaf ilaale ga'uu danda'ama. Kanaaf isaanii waan keessa jiranitti of murteessan achi keessaa of baasanitu waaqayyoon danda'a jedhanii sana abjootu iddoo baay'ee immoo lafa yaadanii alatti akka isaan ba'anii fakkeenya gurguddaa ta'anitu agarra. Isuma amma waa'ee du'aa ka'uu gooftaa kana wajjin wal qabne waan tokko keessa koo dhufe konfiraansii iddoo tokko dhanneetu hin danda'amu kan jedhutu nu marse. Hin danda'amuun suni namni tokko diramataasii gaafa godhu amma seexanatu goolii nutti galchaa jira jedhe. Hin danda'amuudha gaa. Kana keessaan baatudha. Gara guyyaa tokko walakkaa hin danda'amuu sana ga'ee turre. Guyyaa lama booddee garuu hin danda'amu keessaa gara hin danda'amaatti ceene. Kanaaf gaafa dubbii isaa jalqabe sana gaafa samaraayizii godhu seexanni goolii afur nutti galchee ture. Nammoo goolii jaatti galchine moonee mo'ichi kan gayya ta'edha. Lubii gidaadhaan yeroo sana kanatti namooti baay'een kan isaan dinqisiifatan gara jalqabaas namooti barsiisonni isaanii kan isaan dinqisiifatan waa qabachuu muraayis gochuu luqqisii mamleemmaa guutummaa isaa amma shamaddadanii sammuutti qabatanitti ga'an iji isaanis baay'een argu ture jedhama. Yaadannoo sana qabdu isin? Yaadannoo sana qabaa. Sagalee waaqayyoo keessa isaanii jira. Sagalee waaqayyoo keessa isaanii jiru immoo akka lallabaa duwwaatu osoo hin ta'in akka gorsaattis akka dheekkamsaattis yeroo isaan waan tokko tokko godhan jira. Gaaf tokko ijoollummaatti waan arge tokko yaadadha. Namoonni maabara hafuuraatu jira. Maabara hafuuraa kan hin nyaatu hin dhugus yeroo dhugan bara sana chikooti. Xinnoo see waan itti makame waan dhugaatii kana bordee kana hin dhugu turan. Isaan immoo yooma sanaa kan nama dhorku. Achii booda fooliidhaan beeku isaan. Isa namoota isaanuun argan jedhu dhuguu mokkoru isaan ijaan argu. Fooliidhaan beeku. Achii booda gaaf tokko dubbicha paabilikii baasee eekkamuudhaaf gorsuuf akka ta'uufitti mee ala na baasaa jedhanii namoonni qabanii ala baasanii. Alaa gaafa ol deebi'anii parpasilii xarapheessaa isaa wanticha irra naqamee jiru itti bu'anii raasan. Haree lafaa ka'ee qodaa kudhan jala jigadhee haree gaa'inaan farsoo keessan jistee ijoolleedhaan. Beekaatti bu'an isaan? Beekaatti bu'an dubbicha kaasuudhaaf. Achii booda namni immoo isa dhugu sana gaafa jala jigunnaa waan ta'eef haree lafaa ka'ee waan godhuun qabu waan ta'e farsoo keessan jistee ijoollee jedhan. Achii booda egaa deebii kennaniiru isaan garuu waan ittiin haasa'an argatan. Achumaan nama tokko malaanaa isaan jechuudha. Malaanaa isaan nama tokko achi keessaati mee abalu jedhanii waaman nama sana na yaadadha. Amma ati maa dhugaatiin dhuddaayii jennaan lukkee dhugaatiin dhuguu jedhe. Maal dhuddannaan farsoodha xinnoo dhugaa jedhe. Haraqee dhuddoo jennaan hin dhuguu haraqee jedhe. Maal haraqee lagattiree haraqee nu farsoo keessaa baati eega farsoo dhudde haadha isaa dhuddeette ootii yoo dhiifte farsoo dhiisii jedhanii gorsan. Dhuguma immoo gaafa laallu haraqeen farsoo keessaa baati. Akkasittiin nama sana deebisanii namni sunis immoo egaa lammatatti hin deebine. Egaa akkaataa kana faatti nama gorsu yeroo gorsan immoo paabliikii uumite achi butanii gorsu sammuun isaanii baay'ee banamaa ture. Baay'ee namatti tola. Egaa sagantaa keenya gara goolabuutti geessina. Tarii wantan utuun isin hin gaafatin darbee mudannoon isin hin daganne namni irraa barata jettanii yaaddan yoo jiraate nuu qooddanii sagantaa keenya sumaatiin kan goolabnu ta'a. Faarfannaa yoo jiraate immoo daqiiqaa tokko isinii kennee nuu faarfattanii xumura. Faarfannaan har'aa baay'ee du'aa ka'uuti malee kan biraa miti.
Ka'eera ka'eera hin hafne awwaalichi duwwaadha Yesuus ka'eera 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 hin hafne awwaalichi duwwaadha Yesuus ka'eera 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 hin hafne awwaalichi duwwaadha Yesuus ka'eera jedhan tokko. Sagaleen keessan ammayyuu akka dargaggeessaati. Egaa maal abbaa isaati faarfannaan immoo itti fufa waan ta'eef inni kaan addunumatti hafa. Utuu meeshaan muuziqaa jiraate. Egaa inni caalaa tola malee dubbiin isaa isuma kana rakkoo hin qabu. Egaa muudannoon illee baay'eedha. Muudannoo kaansila dubbadheera. Garuu keessa koo kan bulu keessumattuu bara kana keessa kan yeroo isa kana yaadu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 33 irra kan jiru waa'ee Waaqayyoon dhaga'uuti. Achi keessaati namni na dhaga'u jireenya gabii qabu jiraata. Waan isatti ulfaatu, waan isa rakkisu, waan hammacamu garaagaraa keessaas hin hoofkala, hin oola kan jedhudha. Addunyaan amma keessa jiru addunyaa hammacamaadha. Addunyaa hammacamaa kana keessatti garuu namni Waaqayyumaan dhaga'u jireenya tasgabbaa jiraachuu danda'a. Waan garasii gara nasa dhiphisu hundumaa kana keessas immoo gargaarsa Waaqayyootiin darbee jiraachuu danda'a. Egaa gooftaan immoo hin gargaara ijoollee isaa. Faarfannaa tokkotti daballee hin dhagaa. Haa ta'u galatoomaa itti nu dabalaati asumaatiin. Innis immoo inni kan akka Yesuus eessatti arguudha. Isuma du'ee du'aanuu ka'e kana. Kan akka Yesuus eessatti argu. Kan akka Yesuus eessatti argu. Michuu gaarii kana tiksee amaanamaa. Hamma du'a fannootti san namaa dhimma. Kan akka Yesuus eessumatti argama. Kan akka Yesuus eessatti argu. Kan akka Yesuus eessatti argu. Michuu gaarii kana tiksee amaanamaa. Hamma du'a fannootti san namaa dhimma. Kan akka Yesuus eessumatti argama. Ayyee. Ulfaadhaa baay'ee galatoomaa. Ulfaadhaa isinis. Sagaleen keessan jabaadha. Dhumarratti tuuni as taa'u ergaa tokko akkasin dabarsitan yookaas carraa tokko kan isinii kennuu barbaade biyya keenya keessa amma rakkoowwan adda addaa jira. Iddoo garaa garaatti ayyaanuma kanallee haala gaariitiin haala dur baranii mana isaanii keessatti kan kabajachaa hin jirre jiraachuu danda'u. Iddoo garaa garaa buqqaatii jira, walitti bu'iinsa jira yookaas immoo jireenyi dinagdeen namoota baay'ee rurrukutamaadha. Isa kanaaf akka biyya kanaatti akka geggeessaa waldaatti akka jaarsa biyyaa tokkootti ergaan isin hawaasa kanaaf qabdanii biyya kanaafis hawwiin isin qabdan akka dabarsitan carraa isinii kenne goolabna. Egaa hawwiin ani qabu nami hundumtuu garaagarummaa yoo qabaates garaagarummaa qabu kana walitti siqee wal bira ga'ee waliin mari'atee safuu buufatee rakkoo jiru sana hiikuudhaaf utuu dhimme kan jedhuun fedha qaba. Inni kun immoo qaama baay'ee ilaallata. Qaamni dhimmi isaa ilaallatu hundumtuu isa kana walakkeessa godhachuudhaaf aarsaa baasuun irra jiraatu baasee walitti siqee utuu hiika barbaade gaarii ta'a. Waaqayyo immoo waaqa nagaati. Waaqayyo waaqni nagaa namaa kennu immoo jabaadha. Hundumaa caalaa immoo Waaqayyo immoo akka gargaaruuf Waaqayyo nagaa tasgabbii akka fiduuf wal danda'u akka fiduuf immoo hundumtuu afaan beekuun amantii maqabuuni gara Waaqayyoo yoo ilaalee Waaqayyoon yoo kadhate Waaqayyo hiika tasgabbii nuuf fida jedhee namana. Asumaan nu eebbisaati biyya kanas lafa kanas namoota ayyaana kana kabajaa jiranis eebba nu godha asumaatiin godhamna. Egaa Waaqayyoon guddaa goonee galateeffanna. Waaqayyoonni du'aa ka'uu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos akka dubbannu akka ayyaaneffannu inni carraa nuu kenne Waaqayyo galateeffamu. Egaa amantaa garaagaraas keessa kan jirru amantaan dameen kiristaanaa baay'eedha.
inni nagaa namaa kennu nagaa kennuuf immoo inni biyya lafaa kana dhufee nuuf jedhee gidiraa baay'ee dabarsee nuuf jedhee kan du'e gooftaan ammayyuu gara nagaa kana gara jaalala kana akka dhufnu barbaada. Kanaaf gara gooftaa kana dhufne nagaa kana jaalala kana jireenya kana akka argannuuf of kennu nurraa eegama. Waamicha kana fudhannee gara kanatti dhufne ba'eessa jedhee yaada. Kana keessattis immoo yeroo ayyaaneffannu dhuguma gammachuudha foon keenya waan baay'ee isaa hin barbaada. Foon keenyaaf waan ta'u irratti caalaa fokusii gochuu dhiifne isa nuuf ta'e waa'ee gooftaa keenya biraa isa arganne jaalala. Isa nuuf jedhee du'a mo'ee ka'ee jireenyatti jiraadhaan jedhee gatii keenya darbee sanuu kaffalee isa galata galchaa isaaf ulfina kennaa. Yeroo hafe bara hafe immoo waliif jiraachuun Waaqayyo walii keenya nuu kenne waan ta'eef waliif jiraachuun nurraa eegama. Isa kana hundumaa gochuu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Waliif akka jiraannuuf wal oolfachuu akka dandeenyuuf ati anaaf hin barbaachifta inni dhiiraa isa durbaas ati anaaf hin barbaachifta ati Waaqayyo biratti jaallatamaadha waliin jennee wal jajata gara fuuldaatti mogolee walitti horree adeemuu akka dandeenyuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Galatoomaa ulfaadhaa luba. Baay'ee sin galateeffannaa asitti argamtanii daawwattoota keenyaa fi muuxannoo qabdan nu qooduu keessanii fi baay'ee sin galateeffannaa umurii dheeraas isiniif hawwina ayyaana gaarii isiniif ta'u egaa maatiin isin eegu asumaatiin maatii keessaniifis ayyaana gaarii haa ta'u ulfaadhaa isiniin jenna maqaa daawwattoota waliif TV. Hunduma keenyaaf ayyaana gaarii haa ta'u Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa taasisu hunduma keenya wajjin haa ta'u galatooma ulfaadhaa. Daawwattoota keenya jaallatamoo turtiin nuti lubaa Tafarii Barkeessaa wajjin ayyaana kana sababeeffachuudhaan taasifne asirratti goolabneeti kan nuti jirru waliif TV'n dhangaan inni ayyaana kanaaf qopheeffate kan biroon itti fufu uffata kana akkasitti kan miidhagsite suubii diizaayini yookaan hawwii qaba. Hedduu galateeffannaa gullallee paaster yoo deemtan ishee argachuu dandeessu yookaan addabaabayii madaalamii naannoo sanatti argachuu dandeessu. Ulfaadhu ittiin jenna. Sagantaa kana haga xumuraatti waliin turtanii waan nu daawwattanii fi ulfaadhaa isiniin jenna. Bakka jirtan maratti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Qophiileen waliif TV itti uffatanii jiru daawwadhaa. Andaleel Tasfaayiiti. Barnaabaas Hambisaaf Galaanaa Guutuutu na wajjin ture. Galatoomaa nagaa ta'a. Yo, God, and I know.